Oduu rifaasisa shakkamaan maqaan isaa Fayyisaa Fufaa Nagaash jedhamu jiraataa godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo ganda eebba Waaqayyoo iddoo addaa garee Coqorsoo kan ta'e guyyaa gaafa 4/6/2017 kan keessaa tilmaama sa'aatii 5tti sababa hin beekamneen abbaa isaa Fufaa Nagaashii fi haadha isaa Aadde Gaarituu Hundee kan jedhaman mana keessatti halbeedhaan qalee yeroof miliqee waan jiruuf waajjirri poolisii aanichaas shakkamaan kun bakka argametti qabamee to'annoo seeraa jala akka ooluuf beeksisee jira. Kanaaf shakkamaa suurri isaa mul'atu kana qabuudhaan to'annoo seeraa jala oolchitan kabajaan isin gaafanna.